عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفون الدكتور كبجمتو تأيلوتو كم يرت فياكي سني بكم أجرتن تناجين ربي سنبرا هجرات لا إيجا كم بيكم يلوتو برسكم يجار كابي فادت يوكين ديزايني هاراتين كبدي سني رفيجرا أنا ولين إيجا ديزايني أرى كنا فكاتا ديزايني باي بريدا لا باي اللي سلبادا ديزايني كان haala kamiin akka itti dhaannu sinitti agarsiisuudhaaf kan qabadhee dhufee jira. Ani kirrii kanaan hanga kana dhaadheen jira. Amma kirrii bifa kanaan kan akkasii tokko haala kamiin akka itti dhaannu dhaheen sinitti agarsiisaa jechaadha. Egaa ani yeroo kamiyyuu kirrii furdaadhaaf kirooshee tokko tuqaa 75 fayyadama. Kirooshee furdaatiin fayyadama jechaadha. Sababni isaas kirriin kun baay'ee tokko furdaadha sakaanirra. Kanaaf kirooshee guddaan fayyadama. Egaa hojii keenyaaf kan jalqabannu sansalataani quba keenyatti akka sirga marannee sansalata dha'uudhaaf haala kanaan walitti guduunfanna. Erga guduunfannee sansalata 8 dhahanna jechaadha. Wal 1 2 3 hanga kana erga dhahannee finnee asirratti bakka kanarratti wal qabsiifanna. Wal qabsiifachuun akkuma yeroo qubatti marree hojjetannu sansalataan dhaannee jechaadha. Kanaafuu haala kanaan as keessaa akkasitti baafanna. Erga akkas baafannee sansalata 3 wal dhahanna. 1 2 3 sadan kun akka double crochet tokkotti nu fayyadu. Sana booda boolla tokko keessa double crochet 4 dhahanna. 1 haala kanaan 4 dhahanna. Erga 4 dhahannee sansalata 4 dhahanna deebisnee 1 2 3 4 erga haala kanaan 4 dhahannee ammas boolluma sana keessa deebisnee 4 dhahanna. Sansalanni 4 dhahannu kun walirraa fageenya nuuf taasisaa jechaadha. 1 2 3 4 agartanii boolla tokko keessa double crochet 4 erga dhaanee ammas sansalata 4 dhaanna olii 1 2 3 4 erga 4 dhaanne ammallee boolluma sana keessa ammas double crochet 4 bakka tokkotti dhahanna. Double crochet 4 bakka tokkotti yeroo dhahannee kaanu sansalata 4 immoo gidduutti dhahanna jechaadha. Haala kanaan erga haala kanaan 4 dhahannee meeqa dhahanne 1 2 3 4 4 yeroo 4 dhahannee jirra jechaadha. Amma walitti bakka kana qabsiisuudhaaf 1 2 3 4 erga 4 dhahannee amma bakka sila sansalata 3 ol dhahannee double crochet tokko fayyadamna siniin jedhee mataa isiirra haala kanaan walitti qabsiifanna jechaadha. Agartanii erga akkas qabsiifannee crochet keenya irra tuun xalafiin asumaan akkas baafanna. Amma meeqa dhahanneerra haala kanaan 1 2 3 4 dhahanneerra roga 4 erga amma kana dhahannee amma deebisnee marsaa sii lammataa kana irra keessaa kana jechuun amma sii kana dhaheen jira. Amma sii marsaa lammata kanarra dhahanna jechaadha. Tole erga akkas goone amma sansalata 4 ol dhahanna 1 2 3 4 sansalata 4 erga dhahannee bakka sila double crochet 4 dhahannee kanarra sansalata kanaan irra dabarfannee bakka boollatti qabu kana yookiin bakka sansalata 4 dhahannee kana keessa deebisnee ammas double crochet 4 dhahanna jechaadha. Amma asirratti sansalata 4 ol dhahadheera. Sansalata 4 kana fideen 1 2 3 isii kana afran kanarra nan tarkaanfadhee bakka duwwaa kana keessa 4 dhahadha. Agartanii 4 as keessa dhahadha jechaadha. 1 2 3 4 agartanii haala kana boolla kana keessa 4 dhahadheera bakka duwwaa kana keessa jechaadha. Deebisee ammas 1 2 3
afur sansalata afur arganne ammas boolluma sana keessa deebiseen afur meeqa nuuf ta'u 8 nuuf ta'u jechaadha. 8 kana sansalata afuriin gargar baasna yookiin sansalata afur walakkaatti dhaanee walirraa nuuf siqa jechaadha. agartanii double crochet afur dhahannee kaane sansalata afur dhahanna. sansalata afur erga dhahannee achuma keessa ammas double crochet afur gaafa dhahannu dizaayinii kana nu baasa jechaadha. ammallee 1 2 3 afur sansalata afur erga dhaadhee kunoo as afran dhaadhe kanarratti harkaanfadhee bakka sila sansalata afur dhaadhe bakka duwwaa kana keessa ammallee afur dhaadhee ka'een double crochet afur dhaadhee ka'een sansalata afur dhahaa jechaadha. sansalanni afur 8 dhaanne sana keessa qixxeetti nu baasa. agartanii amma afur dhaadheera boolla tokko keessa sansalata afur asumatti naa 1 2 3 4 erga sansalata afur dhee crochet kola xalafadhee boolluma sana keessa double crochet afur naadha. 1 2 3 4 siniif kala hidhee yaada. kunoo boolla kana keessa double crochet afur dhee sansalata afur dhaadha deebisee achuma keessa double crochet afur dhaadha 8 nuuf ta'a jechaadha. sansalata afur dhee kee amma double crochet jalqaba afur dhaadhe kanarratti harkaanfadhee fideen ammas boolla tokko keessa afur dhee kee sansalata afur dhee ammas afur boolluma sanatti deebisaa jechaadha. tolee ergaan kanaan haala kanaan amma kana dhahannee baay'ee tokko bareeda. amma marsaa sadaffaa irratti asitti ergan zuurii guutee marsaa sadaffaa irratti 1 2 3 4 sansalata afur dhahannee boolla bakka jalqaba sansalata afur dheen dabarfadhe keessa double crochet 3 dhahadha jechaadha. 2 3 agartanii bakka jalqaba as dhiisetti sansalata afurii bakka dha'ee double crochet afur irratti harkaanfadhe irratti double crochet 3 dhahadha. erga 3 dha'ee ammallee 1 2 3 4 sansalata afur dha'ee kee bakka sila double crochet 8 dha'e yookiin afur dha'ee kee sansalata afur dha'ee ammas boolluma sana keessa afur dha'eetti double crochet 8 dhahadha jechaadha. double crochet 8 1 2 double crochet 8 boolluma tokko keessatti dhahadha. 2 3 4 haala kanaan erga 8 dhaadhee sansalata afur naa 1 2 3 4 sansalata afur argannee kunoo bakki kun mul'ata. bakka duwwaa kana bakka sansalata afur dhee dabarfadhe keessa double crochet 3 boolla tokkotti dhahadha. 1 2 3 erga 3 dhee 1 2 3 4 sansalata afur ol dhaadhee ammas bakka jalqaba 8 dhaadhee yookiin double crochet afur dhee sansalata afur dhee kee ammas bakkuma sanatti double crochet afur dhee sanatti walakkaa sansalata kanaatti double crochet 8 dhaadha jechaadha. achuma keessa double crochet 8 dhaadha. gaala kanaan zuurii guuttadheen jira 8 dhee zuurii guuttadheen jira. ammas akkuma sana sansalata afur ol dhaadhee amma bakka double crochet tokko double crochet 3 afaan bakka double crochet 3 boolla tokko dhee keessa amma immoo sansalata afur ergannee mataa siirra bakka 3 dhaadhe sana keessa mataa isaarra tokko double crochet tokko akkasan dhaadha jechaadha. bakka kan bakkan double crochet 3 dhaadhe irratti double crochet tokko irra keessatti dhahadha jechaadha. gadi qabee tun dheeressin haala kanaan dhahadha ajjeesee jechaadha. sana booda 1 2 3 4 sansalata afur erga dhaadhee bakkan double crochet 8 bakka tokko irra dha'e irratti tokkoon siirra tokko dhahadha jechaadha. amma
saddeetan dha'edha sanarra saddeetuman dha'a. Sababni isaas mataa jara tokko kanarra bakki duwwaan jirti. Bakka duwwaa kana keessa double crochet tokko dhahadhaa isin. Haala kanaan double crochet tokko boolla tokko keessa sansalata nu barbaachisu double crochet tokko boolla taanu keessa double crochet tokko akkuma kanaan boolla tokko keessa double crochet tokko dhahannaa jechaadha. Itoo irraan darbiin saddeet keessa dhahannu saddeetuma nuuf ta'a. Asirratti boolla tokko keessa double crochet saddeet dhahannee turre amma immoo saddeetan sana tokkoon isaaniirra double crochet tokko dhahanna. Sana booda tokko lama sadii afur sansalata afur ergannee crochet koratuun xalafiin bakka sila double crochet sadii dhaadheen dabarfadheerra mataa asiirratti tokko akkas gadi qabnee ajjeesnee tokko keessa baafannaa jechaadha. Sana booda ammallee tokko lama sadii afur sansalata afur erga dhaannee bakka double crochet saddeet dhahanneerra ammallee tokko mataa isaarra dhahannaa jechaadha. Egaa haala kanaan ammallee zuurii guuttadheetan hin jira. Ergan zuurii guute amma tokko lama sadii afur zuurii shanaffaa irratti ammas sansalata afur dhahanna. Sansalata afur erga dhahannee bakka double crochet sadii irratti tokko dhahannee dabarfannee ammallee gabaabsinee achirratti tokkuma keessa mataa asiirratti tokko galfannaa jechaadha. Ajjeefnee gad akka hin beekamnetti haala kanaan tokko erga dhahannee tokko lama sadii afur sansalata afur dhahannee amma asirratti bakka double crochet tokko dhahannee dabarfannee irratti boolla tokko irratti akkas keessa baafanna. Yeroo keessa baafannu asirratti gabaabsinee keessa baafannaa. Sababni isaas yeroo sadii ol baafannaa jechaadha. Yeroo sadii gaafa isiniin jedhu tokko akkas gabaabsee yeroo baasee ka'u tokko lama sadii yeroo sadii wal harkifannaa jechaadha. Ammallee boolla taanu keessa akkas harkifadhaa gabaabsee sana booda tokko lama sadii ammallee sansalanni hin barbaachisu crochet korra maradhee boolla taanu keessa tokko akkas gabaabseen harkifadhaa. Ergan harkifadhee tokko lama sadii yeroo sadii ol harkiseen dheereeffadhaa jechaadha. Ammallee tokko lama sadii agartanii nu jalaan golbatu yoo akkas goone ammallee tokko lama sadii erga akkas godhannee tokko lama sadii afur sansalata afur ol dhahannee bakka tokko dhahannee dabarfannee sana keessa ammas mataa asiirratti tokkuma akkas gadi gabaabsannee dhahannaa jechaadha. Kun ofiisaa bifa tokko waan ta'eef sana booda tokko lama sadii afur erga afur dhahannee ammas as keessa yeroo sadii wal harkisnee dheereeffannaa jechaadha. Akkuma amma sanatti agarsiisetti yeroo sadii akkas wal harkisnee dhahannaa jechaadha. Tokko lama sadii agartanii. Egaa haala kanaan ammallee zuurii guuttadheen jira. Amma isa xumuraan isinitti agarsiisaa jechaadha. Erga sansalata afur dhahee amma bakka kanarratti ammallee tokkumarra keessatti dhahannee dabarfannaa. Bakka double crochet tokko dhahannee sanarratti tokkuma dhahannee dabarfannaa. Sana booda tokko lama sadii afur sansalata afur erga dhahannee ammallee bifuma jalqaban isinitti agarsiiseen yeroo sadii keessa wal harkifannaa jechaadha. Tokko lama sadii erga yeroo sadii wal harkifannee sansalata sadii ol dhahannaa asirratti tokko lama sadii sansalata sadii ol dhahannee isii kanarra deebisnee guduunfanna. Agartanii sana booda akkas baafanna. Ammallee boolla taanu keessa double crochet tokko yeroo sadii wal harkifannaa jechaadha. Agartanii sana booda tokko lama sadii sansalata sadii ol dhahannaa ammas achuma keessa gadi guduunfannaa. Isii kana jechuun dizaayinii ishii kana jechaadha. Dizaayinii ishii kana baafachuudhaaf mataa asiirra guduunfanna. Egaa hojiin keenya egaa yeroo dhaannee xumurannu akkasuma ta'a. Baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokkollee salphaadha. Haala kanaan dhaannee mana keenyatti miidhagfachuu hin dandeenya.
Videoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe, comment gochuun na jajjabeessaa. Maatii naa ta'a. Warroonni hanga irratti na jajjabeessaa turtan commentiidhaanis like, share gochuudhaanis warri na jajjabeessaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadha. Videoon kun irraa siga kan isinitti toloote akkuma sana like, share, subscribe gochuun na jabeessaa maatii naaf ta'a. Dogongoran qabullee commentii annatti maanan qajeelfadha. Waan isinii galuu didesillee commentii dhumaan natti maanan qajeelfadha irraan deebi'ee isinitti himuudhaaf ani qophiidha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.